dhaabbileen kun waan isaan beekuu qaban waan isaan yoomillee dagachuu hin qabne tokko ni jira. Wanna amma argame kana dhaaba tokko miti. Dhaaba miti kan uummata kanaatiif qabate. Uummati kun harka isaa duwwaa waraana amma funyaaniitti hidhate dura dhaabbatee ilmaan isaati wareegama ilmaan isaatiin kan inni fidedha. Dhiiga isaa dhangalaasee kan inni fidatedha. Lafee isaa caccabsee kan inni fidatedha. Eenyuunis abdatee otoo hin taane eenyus isaatiif lolee otoo hin taane uummati kun ofii isaatii lolateeti kan inni fide. Kun beekamuudhuma qaba. Kanaaf waan kana gatii qaaliidhaan waan fidate kanammoo eenyuufillee dabarsee kennuu hin danda'u. Eenyuufillee dabarsees kennuu hin qabu. Kan eenyullee fideef sababii hin taaneef jechuudha. Kanaatiif akkuma amma dubbatame wabiin ammas uummata kanaatiif humna isaatti amanuudha, tokkummaa isaatti amanuudha. Akkuma kanaan dura hafuura qabsootiin injifannoo akkuma argate ammallee dhaabbilee kanaan isinis obsaayi. Nageenya ani qabsaa'ee asiin gaadhe kana bakka amma nagaan argachuun narra jirutti nagaan dhorkuu hin qabdanii jechuu danda'utu irra jiraata. Kana gochuun immoo kan inni danda'u waltajjiin qaamolee Oromoo hundumaa hammate tokko yeroo inni dhaabbatee gidduu isaanii goree ati kana sirrii miti atis dhaabbadhu waliigaltee keessan akka waliigaltee keessanitti hojiirra oolfadhaa jechuu yoo danda'edha jechuudha. Kanaatiif anatu uummata kanaaf anatu fidee kan jedhu ammallee ilaalchi dogoggora dhaaba kam hundumaarraa yoo ka'uutu barbaachisaadha natti fakkaatan. Dhaabni haala amma jiru kana fidee asiin ga'ee uummata kanatti bilisummaa kan gonfachiise kan itti uwwise hin jiru. Uummanni ofii isaatiin dadhabbii isaatiin dhiiga isaatiin lafee isaatiin wareegama mataa isaatiin kan argatedha jechuudha. Kana sababii ta'eefi wabiin ammallee uummatumadha. Yoo fedhan gara fedha uummataatti deebi'uun barbaachisaadha. Uummanni maal barbaada? Fedhi uummataa har'a nageenya barbaada. Bara baay'eetiif dararameera. Bara baay'eetiif saamameera. Bara baay'eetiif hacuucameera. Gatii qaalii itti kaffaleera. Nagaa dhabeera. Itti iyyoomeera. Amma kana keessaa bahuuti kan inni barbaadu. Yeroo inni kana barbaadutti immoo bakka kaleessaa sanatti kan isa harkisuu barbaadan yoo jiraate uummanni ormayyuu lolee ofirraa kaasee jira kaleessa. Har'a immoo ilmaan isaati nagaadhaan itti haasa'e kana akkas nun godhina nun jeeqina amma nuti hojiirra jirra amma nuti yeroo itti nuti nagaa barbaannudha jedhee itti himuun barbaachisaadha. Akka kana itti himuuf immoo waltajjiin isaan gidduutti dhaabbatu tokko barbaachisaadha kan jedhameef sababii kanaatiif jechuudha. Kanaatiif fedha uummataa beekuun barbaachisaadha. Dogoggorarraa deebi'uun barbaachisaadha. Waan uummanni barbaadu kanatti gara daandii sanaatti deebi'uun barbaachisaa nutti fakkaata.